Hordoftoota nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu? Yeroo darbee waa'ee fireenii harkaa yookiin haandi bireekii ilaallee turre. Har'a immoo fireenii miilaa yookiin sarviis bireek kan jedhu wal wajjiniin kan nuti ilaallu ta'a jechuudha. Egaan firoota koo kutaa har'aa kana keessatti fireeniin miilaa akkamitti akka inni hojjetuu fi gosootni inni fayyadamu maal fa'aa akka ta'anii fi of eeggannoo nuti fireenii miilaatiif gochuu qabnu kutaa barnoota keenya har'aa keessatti gadi fageenyaan taa'anii waan jiraniif sirriitti na duukaa bu'aa na hordofaa. Gaaffii yoo qabaattan naaf barreessaa isiniin jechuun barbaada. Itti fufna. Fireeniin miilaa konkolaataan dhaabuu fi saffisa konkolaataa xiqqeessuudhaaf kan nu gargaarudha. Egaan konkolaataa dhaabuudhaa fi akkasuma immoo konkolaataa keenya saffisa isaa xiqqeessuudhaaf kan nuti gargaaramnu fireenii miila mirgaa keenyaan to'annudha jechuudha. Fireeniin miilaa karaalee sadiin hojjechuu danda'a. Isaanis zayitii fayyadamuu danda'a. Wadaroo yookiin immoo fiinyoo micciiramaa fayyadamuu danda'a. Akkasuma immoo qilleensa fayyadamuu danda'a. Kanaaf egaa firoota koo fireeniin miilaa gosoota sadan kana keessaa isa tokkodha jechuudha. Konkolaataa keenya irratti kan argamu fireeniin miila keenyaan nuti irra ejjechuudhaan to'annu sun yookiin kan zayitii fayyadamudha yookiin immoo fiinyoo sibiilaan micciirame kan fayyadamu ta'uu danda'a. Yookiin immoo inni sadaffaan qilleensa naannoo keenya jiru walitti sassaabuudhaan humna irraa maddisiisuudhaan kan ittiin inni hojjetu ta'uu danda'a jechuudha. Egaan kutaa keenya har'aa keessatti fireeniin zayitiidhaan hojjetu fireenii akkamiiti kan jedhu gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a. Fireeniin zayitiin hojjetu faayidaalee kanneen armaan gadii qaba. Isaanis saffisa konkolaataa abboomuudha. Kana jechuun konkolaataan keenya saffisaan deemaa jira yoo ta'e saffisa isaa xiqqeessuudhaa fi akkasuma immoo konkolaataa yeroo dheeraadhaaf illee akka inni dhaabbatu gochuu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan konkolaataa deemaa jiru dhaabuudhaaf illee ni fayyadamna jechuudha. Kanaaf egaa akkamitti zayitii fayyadamuu dandeenya? Zayitiin konkolaataa akkamitti dhaabuu danda'a jedhee gaaffii isinitti uumuu danda'a ta'a. Kun egaa haayidiroolik siistamii yookiin immoo humna dhangala'aa gargaaramuudhaan konkolaataa keenya keessatti tooftaalee inni ittiin konkolaachisaa keenya gargaaruudhaan konkolaataa keenya dhaabnudha jechuudha. Egaan qaamoleen fireenii miilaa zayitiin hojjetu keessatti argaman kanneen armaan gadiiti. Isaanis peedaalii fireenii yookiin immoo kan konkolaachisaan keenya faana miila isaatiin irra ejjetu peedaalii fireenii jennee waamna. Peedaaliin fireenii faayidaan isaa miila konkolaachisaatiin irra ejjetamuudhaan humna gara maastar siliindariitti dabarsuudhaan konkolaachisaan keenya akka salphaatti yookiin humna salphaadhaan akka inni zayitii gara qaamoleetti aananiitti dhiibuuf gargaara jechuudha. Kanaaf egaa peedaaliin fireenii kun fuuldura konkolaachisaa keenyaatti argama. Inni lammaffaan buustarii jedhama. Buustariin peedaalii maastar siliindarii gidduutti argama. Peedaalii fi maastar siliindarii gidduutti argama. Buustarii kan nuti jennu asirraa suura kanarraa akkuma argitanii qaaman ani asirraa itti maraa jiru kanadha. Inni kun buustar jennee waamna. Buustariin kun egaa faayidaan isaa inni guddaan humna konkolaachisaa gargaaruudhaan fireeniin salphaatti akka abboomamu kan godhu
buustarii kanaa jechuudha. Kanaaf egaa buustariin kun sibiila qal'aan itti hidhamee jira waan ta'eef sibiilli qal'aan sun immoo maastar siliindarii keessa seenuudhaan zayitii as keessa jiru kanaa gara ujummoolee jiran kanaatti dhiibee dabarsaa jechuudha. Kanaaf firoota koo inni itti aanu maastar siliindariidha. Maastar siliindarii kan nuti jennu qaama asitti argitan kanadha. Maastar siliindariin kun zayitii of keessaa qaba. Inni kun taankarii zayitii yookiin immoo riizarvar kan nuti jennu zayitii baachuudhaaf kan nu gargaaru yoo ta'u, zayitiin keenya as keessaa qaama siliindarii kana seenuudhaan siliindarii kana keessa immoo sibiilli qal'oon ishee zayitii keenya dhiibuudhaan ujummoolee fuulduraan jiranii fi ujummoolee gara duubaatti fidan kanatti dhiibee zayitii keenya akka inni deemu taasisa. Inni kan biraanii wiil siliindariidha. Wiil siliindariin immoo qaama sharaa fireenii fi bitaa fi mirgaa gidduutti argama. Wiil siliindar kan nuti jennu bakka kanatti argama. Gommaa keenya karaa bitaa fi karaa mirgaa jiran irratti kan argamu ta'ee faayidaan isaas immoo humna zayitiin tajaajilamuudhaan gommaan konkolaataa akka dhaabatu sharaa fireenii dhiibaa jechuudha. Kun egaa sharaa fireeniiti. Sharaa fireenii kana kan dhiibu wiil siliindariidha jechuudha. Akkuma beekamu maastar siliindarii keessaa zayitiin deemee dhufee wiil siliindarii kana karaa arfanuutiin seenaa jechuudha. Wiil siliindariin kun immoo bakka kana yeroo zayitiin ga'etti zayitiin keenyaan dhiibamee fireen sharaa keenya dhiibuudhaan konkolaataa akka inni dhaabbatu kan godhudha jechuudha. Inni kan biraanii sarara fireeniiti. Sararri fireenii sararoota dhangala'aan zayitii keessa yaa'u kanadha jechuudha. Sararri kun egaa gara gommaa duubaa lamaanii fi gara gommaa fuulduraa lamaaniitti zayitiin keenya akka deemu gochuudhaan karaa ta'ee fi yookiin daandii ta'ee fi nu tajaajila jechuudha. Inni dhumaa sharaa fireeniiti. Sharaan fireenii gommaa keenya arfanuu irratti argama jechuudha. Sharaan fireenii kun egaa humna zayitiitiin dhiibamee akka hin deemne qabamuudhaan kan dhaabbatu fireenii sharaadha jechuudha. Egaan firoota koo kutaaleen kun waliin ta'uudhaan qaamolee fireenii miilaa jedhamuudhaan nu tajaajilu jechuudha. Qaamoleen fireenii miilaa zayitiin hojjetu kun egaa konkolaatota giddugalaa irratti argamuudhaan faayidaaleen ammaan isiniin jedhe kana nu tajaajilu jechuudha. Egaan of eeggannoon nuti fireenii konkolaataaf taasifnu maal ta'uu qabaa kan jedhu asirratti tarraa'anii jiru. Fireenii miilaa zayitiin hojjetu kanaaf yeroo hundumaa fe'umsa yookiin ba'aa ol ulfaataa yookiin humnaa ol fe'uu hin qabnu. Itti dabaluudhaan gommaa ilkaansaa nyaatamee dhumeen fayyadamuudhaan oofuun barbaachisaa miti jechuudha. Peedaalii fireenii akka kaawwannaa miilaatti yookiin immoo akka hirkifannaatti fayyadamuu hin qabnu. Fireenii miilaa keenyaa yeroo nu barbaachise qofaatti irra ejjechuudhaan saffisa konkolaataa keenyaa to'achuu qabna malee yeroo konkolaataan keenya deemaa jirutti miila keenya irra kaawwachuudhaan akka hirkifannaatti itti fayyadamuu hin qabnu. Akka qilleensii fi fireenii zayitii keessa hin gallee of eeggannoo gochuu qabna. Kuni fireeniin keenya akka inni addaan citu waan godhuuf qilleensi sarara yookiin immoo fireenii zayitii keenya keessaa akka inni hin seene of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Fireenii yeroo qabnu madaallii sirriidhaan qabuu qabna. Kana jechuun fireenii keenya yeroo qabnutti suuta jechuudhaan haala barbaachisaa ta'een humna madaalawaa ta'een irra ejjechuudhaan qabuu qabna malee yookiin humna isaa miila keenyaan irra ejjennu xiqqeessuudhaan yookiin immoo humna guddaa fayyadamuudhaan fireenii keenya kan qabnu yoo ta'e kutaaleen kun miidhamuu danda'u.
Egaani sababoota fireeniin konkolaataa abboomamuu diduuf maali jennee ilaaluu dandeenya. Kuni yeroo konkolaataa keessan ooftanitti mudannoo isin mudachuu danda'anidha waan ta'eef kunniin sababni isaanii asirratti kaawwamanii jiru. Konkolaataa saffisa ol aanaadhaan konkolaachisuun barbaachisaa miti. Konkolaataan yeroo saffisa ol aanaadhaan konkolaachifnutti fireeniin keenya abboomamuu diduu danda'a. Kanaaf egaa saffisa madaalawaa ta'een yookiin immoo haala naannoo yookiin daandii keenya ilaaluudhaan konkolaachisuu qabna jechuudha. Inni kan biraan gommaa ilkaan isaa dhumeen hin konkolaachifna yoo ta'e gommaan keenya lafa qabachuu waan diduuf fireeniin keenya akkasumaan itti dadhabaa jechuudha. Inni kan biraan sararri zayitii keessaa yoo qilleensi galellee waan addaan ciccituu fi fireeniin keenya nuuf qabuu didaa jechuudha. Inni kan biraan humnaa ol fe'uu fi akkasuma zayitiin fireenii yoo dhumellee akkasuma fireeniin keenya nuuf abboomamuu waan diduu fi gochaalee akkasiirraa of qusachuu fi akkasuma zayitii fireenii yeroo yerootti ilaaluudhaan akka inni hin hir'anne gochuun dirqamadha jechuudha. Egaan firoota koo dabalataan isinitti himuu kanan ani barbaadu waa'ee sababii fireeniin qabatee hafuufi. Yeroo tokko fireeniin keenya ciniinee yookiin immoo akkuma nuti irra ejjennetti gadi jedhee yeroo inni hafuu jira. Kuni sababni isaa tokkoffaan spiriingiin yookiin immoo kooyil spiriingiin fireenii deebi'uu yoo didee kuni ta'uu danda'a. Akkasuma gosa zayitii kan biraa fayyadamuun yookiin immoo zayitii kan konkolaataa sanaaf eeyyamamee ta'uu yoo dhaabaate kun nu mudachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan rakkina safara peedaalii keenyaa ta'uu danda'a. Kana jechuun peedaaliin keenya humnaa ol keessa seeneera yoo ta'e kun mudachuu danda'a. Kanaaf egaa konkolaataan ajajamuu yoo didee fireenii harkaatiin qabuun dirqamadha. Yoo humnaa ol ta'e garuu wanta naannoo keenya jirutti buusuudhaan konkolaataan keenya akka dhaabbatu gochuun dirqama ta'a. Egaan firoota koo barnootaan kutaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Egaan barnoota faayidaa qabu irraa argattu jedhee nan amana. Kanaaf yoo isin fayyada ta'ee laayik sabiskiraayib godhaa. Akkasuma viidiyoon biraa yookiin barnoonni kan biraallee akka isin qaqqabuuf isin fayyada. Hiriyoonni keessan illee barnoota kanatti akka isaan fayyadaman akka isin gootan abdii guddaan qaba. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.